Harka fuunee dhaggeeffattoota Firiimaan hundumti keessan har'ammoo waan addaa tokko isiniif qabdee dhiyaadheeraa wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliif baay'ee nama gaddisiisa? Kaaroonaa vaayirasiin yeroo ammaa kana addunyaa irratti dhukkuba sadarkaa tokkoffaa ta'ee jira jechuudha. Kanarraa wal qabatee lammiin biyya keenyaa tokko kan Suudi Arabiyaadhaa ji'a 3 dura deemee ture gara biyyaa galee keessatti argame jechuudha. Innis nama Itoophiyaa keessatti qabame nama lammaffaa ta'ee argameera jechuudha. Lammii Jaappaan kan gadda qabamee amma hospitaala jirutti ansee nama lammaffaa ta'eera jechuudha. Namtichi amma Suudi Arabiyaa irraa deebi'e kunis dargaggeessa. Dargaggeessi kun yeroo keessatti argamu wanta kun kaaroonaan jechuudha. Mana haakimaatti osoo fuudhamee deemamu jechuudha. Nama mana haakimaatti osoo fuudhanii ambulaansiidhaan deemaa jiranuu ambulaansii keessaa utaalee ambulaansii cabsee baheera jechuudha. Namtichi kun dargaggeessa erga bahee as eessa deeme isa jedhu immoo akkuma beekamu miilaan hin deemamu. Itoophiyaa keessa akkuma beekamu makiinaadhaan deema. Makiinaadhaan jechuudha baasa yaabbateeti kan inni bahee. Baasa sana keessaa nama meeqatu jira seedhuudha. Namoota baay'eedha. Namoota 60 jedhanii. Baasa kan gara utuu deemu gara naannoo Amaaraattidha kan deeme. Namni kun erga ambulaansii keessaa utaalee bahee ni bade jechuudha. Baqateeti wal'aanamuu baqatee bade. Namni vaayirasiin kun akka waan hin fayyineetti fudhatee jechuudha. Yeroo ammaa kana biyya keessatti waan hin taane raawwataare jechuudha. Erga bahees namni kun jechuudha erga bahee achirraa bahee akkuma beekamu konkolaataa qabateeti namoota wajjin akkuma nama fayyaatti saafaree jechuudha konkolaataa keessa bu'ee innis gara naannoo Amaaraa biyya isaa jechuudha. Biyyi isaa Walloodha. Walloo Daseedha. Walloo Daseedha akkasumas Walloo Daseetaa naannoo Amaaraa kana deeme jechuudha. Naannoo Amaaraa kana yeroo deemu namoota akkamii wajjin deeme namni kun maaf deeme isa jedhu wal'aanamuu baqatee osoo hin taane namoonni tokko tokko dhukkubni kun akka waan hin fayyineetti fudhataniitu ofirratti yeella'u. Kanaan wal qabatee dhaamnumaanni namni qabame tokko wal'aanamuun gaariidha. Namni fayyas jira waan beeknuuf jechuudha. Qonnee waan bira geenyee waan liistii isaa of harkaa qabnuuf isiniin jedhaarra. Kanaafuu yoo qabamtanis dhaabbata fayyaa deemaatii wal'aanamaa. Namoota du'anirraa yeroo ammaa kan namoota fayyantu harka meeqa harka 6-7 kan caalu namoota fayyanidha. Namoonni du'an hamma yoonaatti yaraadha. Kanaaf hundumti keessanuu yoo qabamtan namootni qabamtan gara wal'aansa fayyaa hospitaala deemaatii wal'aanamaa namoota kaanis faaluu hin yaalinaa jechuu barbaanneeti. Gara nama kanaatti yeroo deebi'u nama Itoophiyaa lammaffaa kana jechuudha. Nama kaaroonaa vaayirasiidhaan qabame dargaggeessa cimaa jechuudha. Dargaggeessa boriif abdii borii ta'udha. Suudi Arabiyaa deemee erga deebi'e as jechuudha. Talaalliin qabamee fi booleetti yeroo qabame talaalliin godhamuu fi keessatti mallattoon irratti argame osoo hin ta'in mallattoon keessatti argame qabameera osoo hin ta'in jechuudha. Mallattoon kana erga argame gara wal'aansa fayyaa fuunee deemna jedhaniitti maal fuudhanii ka'an. Yeroo fuudhanii deeman kanatti maal akkana godhaaran hin beeku jechuudha. Haa ta'u wal'aanamuu jibbuus haa ta'u jechuudha. Namni kun ambulaansii dhiitee bahe jechuudha. Baqatee duuka fiigamee dadhabamee bahee amma jechuudha naannoo biraa keessa jira. Garuu dhumarratti wanta tokkoon isin himaa misiraachuu bareedaa jechuudha. Namni kun erga baasa keessa nama 60 wajjin seenee namni 60 sun haala kam keessa jiru isa dhugaa fi mataa keessa deeffadhaa. Namni kun dhuguma kaaroonaa vaayirasiidhaan qabameera taanaan namni 60 suniif qabameera. Namni 60 immoo galanii maatii 6 qabaatanu namoota meeqatti akka dabarsan beekaa. Kanaaf namni kun biyyoota Finfinneedhaa ka'ee erga Finfinneedhaa ka'ee Bahar Daar gahuu jira. Bahar Daar irraa gara Dasee deemee Dasee irraa kara Kombolchaa akkasumas deemee namni kun naannoo 3 jechuudha. Biyyoota 3 fakkeenyaaf biyyuma tokko keessa ta'anii naannoo 3 godinoota 3 qaqqabeera jechuudha. Erga qaqqabee as namni kun bakka akkamii qubatee mana siree
kan inni qubate mana akkamiiti? Namootni mana siree sana lammaffaa dhufanii qubatan nama akkamitti qabamaniiru dhiisuun hin beekamu. Kanaaf namni kun naannoo Amaaraa karaa Dasee deemee Daseerraa ituu sakatta'amu jechuudha. Poolisiin osoo sakatta'amu qabameera jechuudha. Booddeen isaa qabameera. Ambulaansii dhiitee erga bahee gara naannoo Amaaraatti godaanee naannoo Amaaraarraa magaalaa Dasee Walloo Daseetti godaanee uummanni wajjiniin jiru guutuun isaa faalameera jechuun ni danda'ama. Faalamaadha jechuudha. Namni kun akkuma beekamu jiraataa miti. Ji'a 3 dura gara Suudi Arabiyaa deemee qabameeti kan inni gara biyya isaatti deebi'ee erga biyya isaatti deebi'eeti kan inni talaalleen kun godhamee fi keessatti argame. Dhaggeeffattoota kee Firiimaan hundumti keessanuu wantoota amma isinitti maaru kana ragaa wajjin kan nuuf argannedha. Kanaaf nama Itoophiyaa lammaffaa jechuudha qabamee kan kaaroonaa vaayirasiin qabamee amma biyya keessatti biyya faalaadha. Yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessa dhukkubni kun hin jiru jedhama malee yoo namichi kun qabameera ta'ee namootni baasa sana keessaa harki caalu qabamuusaa akka nuuf hubadhaa. Namoonni kun immoo eessa jiraatu, eessa galu, eenyu wajjin jiraatu hamma yoonaa quba hin qabanu. Isaanis wanta isaanirra jiru guutuusaa hin beekanu. An fayyaadha jedhanii deemaaru. Namoota fayyaa dhaqanii dubbisaaru, argaaru, wajjin nyaataaru. Kanaaf Itoophiyaan keessi guutuunis qabamteetti jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaan namni kun osoo deemuu sakatta'amu jechuudha. Baay'ee hordofamuudhaan jechuudha biyya keessa deemamee namichi kun to'annoo jala ooleera. Bakka inni to'annoo jala itti ooles boodarra isinittan himaa. Egaa namni keenya yoo qabamtanis ta'ee yoo mallattoon kun isin irratti argame dafaatii gara mana wal'aansa fayyaatti deemaatii wallaanamaa. Wallaanamuun waan gaariidha. Wallaanamuun bareedaadha. Namoota kaan ittiin dabarsitu. Uummatarraallee adda ba'atii jiraadha jechuudha namootni qabamtan. Maaliif namni isiniif jecha yoo isinitti dhufee yoo qabamtanii raattan agarsiisaa, beeksisaa, bira dabarfadhaa. Yookaan immoo mana keessanii hin bayinaa achuma talaallii fudhadhaa. Yookaan immoo hospitaala seenaatii yoollee hin dandeenye ta'e mootummaan isin wallaansisuu danda'a wantoota kana. Maaliif wanti kun akka biyya keessatti hin baay'anneef jechuudha. Garuu immoo wanti isinii ibsuu qabu biyya keenya keessatti mootummaan illee wanta kana shillaa jedheera. Maaliif amma namootni amma neetworkiin irraa citee jiru jechuudha. Wallaggaa fi Gujiin fakkeenyaa fi neetworkii waa takka illee hin qabanu. Namoota wanta informaatiina as sooshaal miidiyaa irratti darbaaru kana wanti isaan argataaran tokko illee hin jiru. Kanaaf mootummaan wanta kanatti shillaa jechuun isaa baay'ee nun dhibeera. Maaliif wanta kanatti shillaa jechuun qabu yeroo kanatti yooma uummataa wajjin xiiqii wal qabatee jiru yeroo kanatti neetworkii gadhiisee fi informaatiina wal daddabarsachuu qabu jechuudha. Ammatu fakkeenyaaf Wallaggaan gahee Finfinnee gahuun isaan oolu, Jimmaan gahuun isaan oolu, Harariin gahuun isaan oolu, Direedhaa Shawaa keessa Amboo wanta ta'e gahuun dhiisu. Kun immoo Arsii Baalee qaqqabu akkasumas Boorana keessa Gujii qaqqabuun uummanni faalame moo hin faalamne, biyyi baddee moo hin banne. Kanaaf mootummaan wanta kanarratti xiyyeeffannoo gochuu qaba. Mootummaan shillaa jedhee gatuun qabuun jedha. Gara nama sanaatti yeroo deebi'u namni suni ituma akkana barbaadamu jechuudha. Magaalaa biyya Walloo keessaa magaalaa Laga Ambootti qabame jechuudha. To'annaa jala ooleera jechuudha namni suni misiraachuudha. Baay'ee gaariidha. Garuu ergachi dhaqee hammam jiraate eessa jiraate isa jedhu eenyu wajjin akka jiraate isa jedhu bakki inni qubate irraa qoratamee ummataaf beeksamuu qaba. Bakki sun sakatta'iinsa guddaa godhamuufi qaba jechuu jedheetan abdii qaba. Maaliif akka namarraa namatti hin darbine namoonni qabamanis achi jiraachuu danda'u. Namoonni 60 baasiin sun illee beekamee ituu beekame ta'ee sakatta'amuu qaban jedhaan akka kootti ummata booda dhufuuf gaariidha. Gara ibsa kaaroonaa vaayirasiitti yeroon dhufu immoo namni maaliif baqatase jedhu yeroon dhufu immoo namni baqachuu hin qabu. Namni baqachuu hin qabu. Yoo qabameera ta'e qabameera jedhee wallaanamuu danda'a. Kan du'eerra kan wallaanametu caala. Hamma yoonaatti namoota 162,616 qabaman.
namoota 1,162,616 qabaman keessaa namoonni 6,069 lubbuun baheera. Namoonni 6,069 lubbuun baheera. Namoonni 76,219 fayyaniiru. Ilaala asirratti isa baqatamaaru kana ilaalaa namoota fayyantu caalu. Namoota 76,219 fayyan. Namoota 162,616 qabaman keessaa namoota 76,219 fayyaniiru. Namoonni 6,069 lubbuun baheera. Kana jechuun maanni dhukkubni kun akka inni qoricha qabudha, akka inni addunyaa kanarraa ogeessonni fayyaa jechuudha wanta kana irratti argatanii hojjechuu danda'aniiru jechuudha. Maaliif namoonni 6,069 darban sun kan yeroodhaan hin qaqqabamne ta'uusaa hubadhaa yookaan immoo kaaroonaa vaayirasiin kun namoota umuriin ol guddate miidhuu danda'a seerudha. Namoonni kun tarii umurii sana keessa jiraachuu malu. Namootni 76,219 kun fayyaniiru jechuun waan baay'ee nama gammachiisudha. Nama gammachiisa. 162,616 keessaa 76,219 fayyaniiru. 6,069 lubbuun baheera. Egaan sodaachuun qabnu fayyuun ni danda'ama jechuudha. Dhaggeeffattootaa fi jaallattoota Freeman hundumti keessanuu fayyaa ta'aa na hordofaa isiniin jedha. An Freeman.